بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمس بارتي صدفة ساينسي وليغلا كان كتا تربفا قوات جرا مدوري خانا يلتي أرى واني برنو ساينسي في تكنولوجين جين إني قلنا خيستي قبو مالي أكسما إيقوم سفايا خيست جين إني قبو مالي أكسما أمس واي أومشا في قدنا اندستري خيستو جين إني قبو مالي خنجرو في دبلتا كنون سنانو خيست مالي جين ساينسي في تكنولوجي داوان جو بلنا لالا يجودا خناف اتيادا هردوفان سننجا مي جلقاو مرة خافنو أكمان جلقاب ساينسي في تكنولوجي يجون مالي هارون ساني ولدت دفيني ساينسي في تكنولوجي دا بوان إني دالا نماتيف قابو مالي برنوني خلامين كان جورد دبچو دانتو أمغا ساينسي في تكنولوجي بارتي لما فاقيس برنة تورساني جيم ساينسي في تكنولوجي ساني قلنا خيستي جين سامالي خانجو يوني في غمانا دفني لالو قلنا خيستي بوان ساينسي في تكنولوجي دا جين إني قلنا خيست قبو جيبالا تقوتو جرا تدوراتي فكينياف اومشا قلنا دبلو جا اومشا قلنا دبلو oomisha qonnaa dabaluu yeroo jennu diinagdeen biyya takka akka inni dabalu taasisuu keessatti gahee olaanaa qaba jecha. Mee fakkeenyaaf akkamitti? Tokkoffaa saayinsiin waa'ee qonnaa ilaalchisee qonna akkamii qonna? Yeroo akkam qonna? Akkamii qonna? Meeshaa akkam fayyadamuudhaan qaba? Humna akkam fayyadamuun qaba kan jedhu just wanni nu barbaachisu saayinsiidha jechuudha jechuudha. Saayinsii beekumsa saayinsii qabaachuu nu barbaachisaa jechuudha. Garuu teekinooloojiin qonna saayinsiin yeroo akkam akka qonnuu fi maal akka itti godhuu qabnuu fi oomisha gaarii argamsiisuudhaaf beekumsa gonfanne san akkamitti appalaayii godhuu dandeenya? Akkamitti beekumsa san hojii jijjiirree oomisha barbaadame san argamsiisuu dandeenya kan jedhu teekinooloojiin gahee olaanaa qabaa jechuudha. Fakkeenyaaf waa'ee keemikaalota oomishuu keessatti oomishtummaan tokko dabaluudhaaf keemikaalonni oomishamuun barbaachisa. Keemikaalonni akkamitti produce ta'a? How the chemical will be produced? Kana keessa gahee kan qabu eenyu teekinooloojiidha jechuudha. Akkana yeroo jennu farra haramaa harkaanii kan oomishamu farri ilbiisotaa akkasuma xaa'oon kan oomishamu teekinooloojiidhaan kan hojiirra oolu ammoo maaliin just by science saayinsiidhaan hojiirra ooluu danda'a jechuudha. Beekumsatti fayyadamnee keemikaala kana akka miidhaa namarra hin finnetti wantoota lubbu qabeeyyii naannoo irratti illee miidhaa akka hin finnetti hojiirra oolchuudhaaf kan nu fayyadu saayinsii yommuu ta'u hojiirra oolchuu wantoota oomishtummaa dabalan kana oomishuu keessatti ammoo teekinooloojiin gahee olaanaa akka qabu bakka kanatti wanni hubachuu dandeenyu ni jira jecha. Kabiraa mala diqaaleessuutiin midhaan filatamoo oomishuu jedha. Akkasuma beeyladoota filatamoo oomishuu. Mala diqaaleessuu yeroo jennu akkamitti diqaaleessuun danda'ama? Sanyii biqiltoota garaagaraa lama jirma isaanii murree wal jala jijjiiruu jechuudha. Fakkeenyaaf avokaadoo fi maangoo yoo wal jala jijjiirru sadarkaa jirmi isaanii baay'ee hin ciminitti sadarkaa dhaabbina kiyyaa kanaatti yoon jirma isaanii murree wal jala jijjiirre quncee isaa kana addaan solleessinee keessoo isaa gadi dhaabnee pilaastaraan hiinee akka inni irra gadeen jalli isaa maangootii gubbaan isaa avokaadoo ta'utti jalli maangoo gubbaan avokaadoo ta'utti mala diqaaleessuu waan jaamu san fayyadamnee midhaan filatamoo sanyii filatamoo oomishuun ni danda'ama jechuudha. Kuni maali? Beekumsa saayinsii fi teekinooloojiiti. Inni biraa beeyladoota filatamoo oomishuu jira. Fakkeenyaaf beeylada habashaa tokkoo fi kaan fakkeenya jaamusii fi loon habashaa tokko sanyii isaan lameenii yoonii fi irraa fuunee loon tokkotti kanneen yoo ta'e beeyladaa sanyii irraa fudhatamee itti naqamee santu argamaa jechuudha. Malli kun maal jedhama? Mala diqaaleessuu jedhama jechuudha. Inni biraa mala ammayyaatiin kanniisa oomishuu akkasuma lukkuu horsiisuudha. Mala aadaatii fi mala ammayyaa jira. Horsiisa keessatti hawaasni keenya mala aadaatti fayyadameeti kanniisaas oomisha, lukkuus oomisha. Garuu waan kana bifa irra fooyya'aa ta'een akka dhibee walitti hin daddabarsine, akka talaalliin godhamuuf danda'amu, akka tajaajilli garaagaraa godhamuuf danda'amuuf jecha mala saayinsii fi teekinooloojiitti fayyadamanii lukkuu akkasuma kanniisa horsiisuun yeroo ammaa hojiirra oolaa jira jechuudha. Malli kun mala ammayyaa jedhama. Malli ammayyaa kun akkamitti argamuu danda'e? Beekumsa saayinsii fi meeshaalee ammayyaati jechuudha. Kanaaf saayinsii fi teekinooloojiin gahee qonnaa keessatti, horsiisa loonii keessatti, horsiisa
loonii fi qonna wal faana oofsisuu keessatti gaheen inni hawaasa fayyaduu keessa qabu olaanaa akka ta'e maduree kana jalatti gahee isaa dubbannee jirra jecha. Inni itti aanu kunuunsa naannoo keessatti saayinsiin beekumsa ni qaba yookiin gahee ni qaba saayinsiin. Akkasuma teekinooloojiin gahee ni qaba yes ni qaba. Fakkeenyaaf qabeenya uumamaa kunuunsuu jedha. Hawaasni keenya hubannoo hin qabu. Hawaasa hubannoo kennanii fi qabeenyi uumamaa qabeenyi naannoo kan uumama kan naannoo keenyatti argamu bu'aa akkam qabu bu'aa akkam akka qabu hawaasa barsiisuudhaan kunuunsuun beekumsa saayinsiitii fi teekinooloojii nu gaafata. Fakkeenyaaf qabeenya naannoo keenyatti argamu keessaa bosonni ni jira, biyyeen ni jira, bishaan ni jira, albuunni ni jira, bineeldonni ni jira. Qabeenya kana kunuunsinee itti fayyadamuudhaaf saayinsii fi teekinooloojii fayyadamuun barbaachisaadha. Bosona yoo ta'e amma fakkeenyaaf meeshaalee xaawulaa garaagaraa irraa oomishanii biiffee meeshaalee farniichara faaya manaati meeshaalee garaagaraa sirees ta'e irraa hojjechuu kan dandeenyu bosona kana keessatti akkaataa bakka bu'uu danda'u riiplees godhamaa deemuun irraa fayyadamuudhaaf just beekumsa saayinsii fi teekinooloojii beekuun qabaachuun barbaachisaadha jechuudha. Biyyee jedha. Biyyeen asiidawaa jira, beezawaa jira, himbaabsaawaa jira. Biyyee yeroo jaamee biyyeen hundi gosa takkaa miti. Gosoota biyyee garaagaraa jira, albuuda adda addaa qabdi, ta bishaan keessa qabatu jira, ta of keessatti hin qabannee jira. Biyyee asiidawaa, beezawaa fi himbaabsaawaa adda baastee gosa midhaanii achirratti oomishamuu danda'u. Dhaabuudhaaf, facaasuudhaaf we should have to know the knowledge. We should have to having what? The knowledge of science and technology. Beekumsa saayinsii fi teekinooloojii qabaachuu nu gaafata jecha. Kanaaf biyyee itti fayyadamuudhaaf gosa si adda baastee itti fayyadamuudhaaf beekumsi saayinsii fi teekinooloojii gahee akka qabu nu hubachiisa. Bifuma saniini ammas akka biyya keenyaatti itti fayyadamaa jirru jechuudha. Bishaan jedha. Bishaan kuni bishaan soft waterii fi hard waterii jira. Bishaan furdaa bishaan dhugaatiidhaaf mijaa'uu fi kan dhugaatiidhaaf hin mijoonee jira. Bishaan kana gosa bishaanii kana addaan baastee itti tajaajilamuudhaaf itti fayyadamuudhaaf maal nu gaafata? Saayinsii fi teekinooloojii nu gaafata. Amma fakkeenyaaf warshaa bishaanii yoo fudhanne warshaan bishaanii bishaan lafa jalaa giraawundi watariidhaaf fayyadaman. Bishaan lafa jalaa kan itti fayyadaman kana haardi watarii gara maalii jijjiiranii? Gara sooftii watarii jijjiiraniiti jechuudha. Bishaan lafa jala jiru bishaan meetira meeqatti akka argamu bishaan lafa jiru sun dhugaatiidhaaf mijaamu dhugaatiif hin mijaa'u guddamoo xiqqaadhaa maaliif fayyadamamu? Meeshaa teekinooloojiiti. Akkamitti itti fayyadamnu? How we can use that water? Bishaan akkamitti fayyadamnu kajuu immoo saayinsiidha jechuudha. Yoo kun lameen hin jiraanne bishaan kana albuuda yookiin qabeenya uumamaa rabbiin nuu kenne kana itti fayyadamuudhaaf beekumsi saayinsii fi teekinooloojii hin jiru taanaan bishaan kanarraa bu'aa argachuun hin danda'amu jechuudha. Dinagdee biyyaa guddisuun illee hin danda'amu. Kanaaf gaheen saayinsii fi teekinooloojiidhaa albuuda yookiin bishaanitti gargaaramuudhaa guddaa akka ta'e ni beekna jechuudha mallee. Kabiraa albuuda. Albuuda yeroo jennu albuudni biyyee keessatti ni argama, qilleensa keessatti ni argama, kattaalee keessattis ni argama. Oorii waan jedhamu jira. Oorii jechuun wanta albuudni keessaa baafamu jechuudha. Oorii jennaan. Albuuda san oorii san keessaa baastee warshaan neeyxee shakla adda addaa irraa oomishuudhaaf, burcuqqoo irraa oomishuudhaaf, gilaasii jechuudha waan adda addaa irraa oomishuudhaaf maal nu gaafata? Beekumsa teekinooloojii warshaa nu gaafata. Warshaan gad dhaabbachuudhaaf meeshaa teekinooloojii maashina garaagaraa barbaachise jecha. Akkamii piroodiisuu dita ogeessa barbaada. Ogeessu sun maal qabaachuu qaba? Saayinsii qabaachuu qaba. Saayinsii yookiin beekumsa waan kana ittiin albuuda kana ittiin piroodiisuu godhu, ittiin oomishu jechuudha. Eega oomishame yoo akkamitti itti fayyadamna? Eegumsi godhamuuf maali? Miidhaan keemikaalli kun qabu maali? Kan jee adda nuuf waabsu adda baasuudhaaf kan nu dandeessu beekumsa saayinsiiti jechuudha. Kabiraa bineeldota. Bineeldonni akkuma beekamu gaa dhalli namaa addunyaa kana irratti eega argame rabbiin bineeldotas nuuf uumee jira. Akka maal taanuuf? Akka nuti itti fayyadamnuuf, akka miidhaan irra hin geeffamneef, kunuunsinee akka itti fayyadamnuuf. Akkamitti kunuunsuun danda'ama ree? Yoo beekumsa hin qabaanne akkamitti kunuunsuu dandeessa? Yoo itti fayyadamuudhaaf akkamitti fayyadamuu dandeessa? Talaalliin akkamitti godhamaaf? Yoo teekinooloojiin hin jiraanne doktoroonni meeshaalee fayyaaf eegumsa fayyaatiif gargaaramutti fayyadamanii yoo bineeldota kana kunuunsine meeshaan teekinooloojiin hin jirre taanaan eegumsi fayyaa akkamitti godhamaaf? Eega godhameefoo yoo jiraachuun dirqama jechuudha kanaafu. Eega jiraatee kunuunsi godhamee fi itti fayyadamuudhaaf saayinsii nu barbaachisaa jecha. Kanaaf bineeldota kunuunsuu keessattis faayidaa inni qabu hawaasa barsiisuu keessattis beekumsa kana hawaasa gonfachiisuu keessatti illee saayinsii fi teekinooloojiin gahee guddaa akka qabu asirraa ni hubanna. Kabiraa maddoota annisaa kan akka soolaar inerjii kennu annisaa aduurraa guuttatee ifa kan kennu jechuudha. Jiyootarmaalii akkasuma qilleensa bubbee fayyadamuudhaan faalama naannoo hir'isuun akkasuma
wantoota bishaanii fi qilleensa naannoo faalan gargaaramuu dhiisuun maddoota anniisaa akkanaa fayyadamnee waa'ee kunuunsa naannoo keenyaa eeggachuu akka dandeenyu qabxiiwwan azala nuu kaaman kanaan hubachuu ni dandeenya jecha. Kanaaf kuni waa'ee gahee saayinsii fi teekinooloojiin kunuunsa naannoo keessatti qabu yommuu ta'u, gaheen saayinsii fi teekinooloojiin eegumsa fayyaa keessatti qabu maalii jennee ilaallaa jechuudha. Eegumsi fayyaa jiruuf jireenya lubbu qabeeyyii kamiifuu murteessaa akka ta'e beekuun ni danda'ama. Waan hubachuun nama rakkisuu miti jecha. Fakkeenyaaf eegumsa fayyaa keessatti qorannoo gaggeessuudhaan sababoota dhukkubaa adda baasu. Namni dhukkubsatee mana haakimaa yoo dhaqe dhukkuba maaliin akka namni sun qabamee jiru qorannoo isa barbaachisa. Qorachuudhaaf meeshaa yoo hin jiraanne dhukkuba sana adda baafachuun ni danda'ama? Hin danda'amu jechuudha. Kanaaf dhukkubni adda addaa sun adda baafamuudhaaf qorannoon gaggeeffamee adda baafamuudhaaf teekinooloojii nu gaafata jecha. Eega adda baafattee ammoo beekumsa saayinsii nu gaafata. Nama san talaallii gochuudhaaf. Kanaaf eegumsa fayyaa keessatti saayinsii fi teekinooloojiin gahee olaanaa akka qabu asirraa ni hubanna. Habiraa dhibeewwan daddarboo ittisuu jedha. Akkamitti ittisuu dandeenya? Kanneen baakteeriyaadhaan dabramu jira. Dhukkuboota orgaanizimoota xixiqqoo garaagaraa bishaan faaluudhaan, qilleensa faaluudhaan, soorata nuti nyaannu faaluudhaan dhukkuboota daddarboo adda addaa jira. Kan sibiilaan daddabruu jira. Dhukkuba akka eedisiidhaan, kan baakteeriyaadhaan daddabru, vaayirasiidhaan kan daddabru, faangasiidhaan kan daddabru jira. Dhukkuboota garaagaraa daddabru kana maaliin ittisuu dandeenya jechuudha. Kan nuti ittisuu nu dandeenyu saayinsii fi teekinooloojii qabaachuudhaan jechuudha. Saayinsii fi teekinooloojii qabaachuudhaan. Inni biraa qorichoota dhukkubootaa qorachuu irratti. Dhukkubni kuni wanti qorichi kuni dhibee kanaaf hangam takka tiriitimantiin inni qabu maali? Hangam takka faayidaan inni qabu maali? Jennee qorachuudhaaf teekinooloojii nu gaafata. Oomishuudhaafis teekinooloojii nu gaafata. Hojiirra oolchuuf ammoo saayinsii nu gaafata jechuudha. Meeshaa saniif fayyadamnee meeshaa ittiin qoranne kana kan ittiin oomishne kanatti eega oomishnee booda hojiirra oolchuudhaaf beekumsa maalii nu gaafata? Beekumsa saayinsii nu gaafata jecha. Kanaaf dhukkuboota garaagaraa qoricha adda addaa oomishnee hojiirra oolchuudhaaf beekumsa saayinsii fi teekinooloojii meeshaalee teekinooloojii qabaachuun eegumsa hawaasa keenyaa gochuu keessatti gahee guddaan akka jiru asirraa ni hubanna jecha. Kabiraa talaallii dhukkubootaati. Talaalliin dhukkubootaa oomishuudhaafis ta'e hojiirra oolchuufis hawaasa fayyummaa hawaasa keenyaa eeguu keessatti talaalliin dhukkubootaa yeroo hundaa'u barbaachisaadha. Fakkeenyaaf biyya keenya keessa yoo fudhanne pooliyoo jedhamee yeroo daa'imummaatti daa'ima biyya keenya keessa jiru yeroo adda addaa doktoroonni deemanii talaallii ni godhuuf. Eksteeshinoonni fayyaa yeroo adda addaa deemanii ni godhuuf. Kuni maali jechuudha? Eegumsa fayyaatiif qoricha san oomishanii hawaasa dhibee garaagaraa irraa akka isaan hin saaxilamneef talaallii gochuufi jechuudha. Inni biraa waa'ee oomishaa fi guddina industirii keessatti gahee saayinsii fi teekinooloojiin qabuuti. Galteewwan oomisha industirii addaan baafachuu fi hojiirra oolchuu jedha. Warshaan tokko maal akka oomishu? Fakkeenyaaf amma yoo simintoo fudhannee warshaan simintoo tokko maal oomisha? Simintoo oomisha. Raw maatariyaali waan jedhamu jira. Mi'a dheedhii warshaan sun simintoo irraa oomishu. Kanaaf galteewwan oomisha industirii sanii addaan baafattee hojiirra oolchuudhaaf simintoon sun tajaajila hangam takka waggaa meeqa akka turuu dandeessu? Teempireechara hagam takka irratti keemikaalli adda addaatti naqamee wal nyaatinsi eega wal nyaatamee booda produusd yeroo ta'u hangam takka akka tajaajila kennuu dandeessu? pH hangam takka akka qabaachuu qabdu galteewwan oomisha san keessatti industirii san keessatti godhamu kan ittiin adda baafannu maali jennaan gahee saayinsii fi teekinooloojiiti jechuudha. Inni biraa oomishaaleen qulqullina isaanii eeggatanii akka isaan oomishaman kan taasisu qixa sirriitti akka samsamu kan taasisu saayinsii fi teekinooloojiidha jechuudha. Meeshaa ittiin akka inni yeroo gabaabaa qofa tajaajilee kan banne ekspaarreetiin isaa akka yeroo dheeraa turu qulqullinni isaa sirnaan eegamuun barbaachisaadha jechuudha. Soo eegamuudhaaf maaliif fayyadamna ree? Saayinsii fi teekinooloojiidhaaf fayyadamnaa jechuudha. Yoo meeshaan ittiin samsamu yoo hin jiraanne almuuniyeemiin ittiin fayyadamnu yoo hin jiraanne saayinsiin beekumsi ittiin waan kana oomishan akka inni tajaajila dheeraa kennu yoo kan godhamu hin jiraanne ogummaa kanaan namni ichi keessa hojjetu. Yoo hin jiraanne gita garaagaraatti yoo hin jiraanne oomishni warshaa san keessaa bahu gahee ta'uu jechuudha. Kabiraa mala saayinsaawaa ammayyaa hojiirra oolchuudhaan oomishni industirii saffisaan akka inni dabalu taasisuu jechuudha. Maloota saayinsaawaa ammayyaa ka aadaatiif ka ammayyaa jira. Fakkeenyaaf mala aadaatiin waan akka industirii godoo waan jedhamu jalatti girgiraa eelee waan jedhamu yookiin qibaaba waan jedhamu jira. Kanneen akkanaa kana mala aadaatiin oomishuun ni jira.
wanta mala aadaatiin oomishamu kana akkamitti gara mala ammayyaatiin gara industirii ammayyaatti guddisanii babal'isanii akkamitti akka oomishaman akkamitti akka oomishan kan godhu fakkeenyaaf maloota saayinsawaa ammayyaa hojiirra oolchuun oomishni industirii akka saffisu godhu jechuudha. Mi'a dheedhii biyya alaa jiru gara biyya keessa galchuudhaan kan biyya keessa jiru gara warshaatti akka dhiyaatu godhamee warshaan suni bifa babal'ina qabuun oomisha isaa akka inni itti fufu akkasuma hawaasni bifa sirriitiin akka irraa fayyadamu gochuudhaaf maal nu gaafataa jennaan ogeessa saayinsiidha. Ogeessa barnoota kanaan industirii keessa gahee guddaa eega taphatee booda hawaasa tajaajiluu danda'u. Achi keessatti oomisha yookiin mindeessuudhaa fi akkasuma oomisha mala ammayyaa'uudhaan oomishame sana ammoo hojiirra oolchuuf ogeessota garaagaraa kan barnoota sana hin baheetti gargaaramee hawaasni kan tajaajilamuu danda'u ta'a jechuudha. Kun hundinuu adeemsi beekumsa ittiin argatanis teekinooloojii nu gaafata. Teekinooloojiin sunis hojiirra oolchuufis illee maal nu gaafata jechuudha nama barate gaafata. Kun hundi walitti dhufee maali bu'aansaa? Faayinaalii xumura irratti faayidaa hawaasa argamsiisudha jechuudha. Kanaaf madureen kiyya kanarraan tana kana fakkaata paartiin sadaffaati hanga paartii itti aantungaa walitti deebinutti warri nu hordofaa chaanala kana chaanala mana barnoota keenya kan daandii xaleelaa yookiin markazu diyaawul islaam kana hordofaa jettan sheerii waliif gochuu hin dagatina isinjaa laayii gochuu hin dagatinaadha. Kanaaf iddoo jirtanitti wal hubachiisaa yaada qabdanillee achira nuu kaayaa akka deemtan gamonumaanuu isiniif dabarsuu barbaada. Paartiin kiyya kanuma har'aatii fi hanga katti aanu walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.